Jira ko. Maali yoo dhagee sirriidha yoo ni yeroo Chada, eenyu akkan ta'een sitti agarsiisa yoo kamitti akka na arrabsitu. galchini yoo ni gali. Nyaarra community Oromoo bakka nyaarra jiranii. Galiiti waan haasoftee aamusee bukkeetti godhu bakka. Akka dhiiraatti gali kunoo si jirti. Bakka gali haasee. Eeshi nama baay'ee shariinatti godhe. Bagana gaannu eddan jalqaba irratti saamii aasaa kee irra naaf deebii kan masiitti deebina. Ragaa qaba. Saamii waa'ee sababa kiyyaatiin seene waa'ee namoota waa'ee koo kaasanii haasaa jiranii yeroo adda addaatti na arrabsaa turte waa'ee jireenya kootii waa'ee mucaa tokkotti heerumte akkasitti taphattee naamna jechaa turte si biraan darbe deebitee kana duras na arrabsaa turte si biraan darbe har'a immoo gadhee jettee anarratti jiitii hojjettee viidiyoo koo biyya Dubaayitti naa kabajan hiriyoonni koo walitti wal gahanii qoosaa taphachaa sirbine irratti dhuftee gadhee jettee na arrabsitee haati kee waggaa 20 anaaf haati kee maaltu walitti himuu fide guddaa. Baay'ee si arrabsuu koo fi ragaa qabdaa? Ragaa qabdaa? Ragaa qabdaa si arrabsuu koo? Kun hundinuu ragaadha warra jiran kun hundinuu ragaadha. Naman jenne namni callisee waan barbaade. Viidiyoonis jira viidiyoon ati hojjettis jira buufanneerra. Baay'ee viidiyoo kiyya irratti yooma si arrabse maal jedheen si arrabse? Bakka nuti 20 jedhame ture. Waggaa 25 jenne miti re. Waggaa 25 jenne gadheen akkasitti jettee na arrabsaa turte miti achi jalatti seenanii Maqaa kee dheeraa achirratti. Maqaa koo saa ta'u anatu kabajate waggaa 25ffaa koo anatu kabajate. Itu maqaan kee naami maali dha rimmaa qabu. Samoona kana kan kabajadhe waggaa 25ffaa koo ana Masarat Dhaabaati. Maaltu akkasitti gadi si xiqqeessee akkasitti gadheeni haati koo waggaa 20 maaltu si jechisiise maaltu si galche waayee. Eeyyeen sirriidha haati koo waggaa 20dha jechuun hin danda'a mirga nan qaba kanallee ati erga 25 taate. Maaltu ikkoo maarree maaltu rakkoo ta'e ammasi. Ayyaa asitti maaltu rakkoo ta'e natti himi. Ati immoo 25 jettee ani immoo haadhi kiyya 20dhaan jedhe. Rakkoo wanti uume maalodha kana qofanatti. Maa kudhan hin taane maaltu na galche waayee dhaqee. Ikkoo anis waa'ee kan kee maaltu na galche yoo 25 ta'uu dhiiste 15 taate. Na ilaallata. Okay, ana narrabsine chadha ana miti kan jette ana sinarrabsine maqaa kee leen anis miti kan jette eeyyeen simiti dogoggoroo batte kan walii galla kastana ana hin jenne ararra kaasaati eenyu mucaan kun yooniin kun maqaa koo garuu tolaanis gaariinis hin kaase kana kun maqaa kee kaasee beekan koi bakka kaasteerta kana dura gaafa narrabsitu yaadatta qaba isallee riikardii godhadhee qaba waan naan jette waan jette hunda qabaani baay'ee dhageeffadhu ani waan siin jedhe tokko hin qabu ragaa yoo qabaatte dhiyeeffachuu dandeessa yeroo na gaafa sanas immoo dhageeffadhu siifani ma dhageeffadhu sitti ragaa baafachuu hin danda'u garuu bakka ati jirtu kana jechaadha Oromoo kumaatamatu jira biyya alaa teessee akka barbaadetti nama xiqqeessu mina naffaanyi miileenni yoo jiraate maa miileenni jaatamni jiraate achumatti qabadhu mee siifani ma dhageeffadhu gaafa sana mana koo dhuftee mana kennumneeni situ dhufee mana koo keessatti waan barbaade sin jechuun mirgan qaba yoo ragaa qabaatte immoo dhiyeeffachuu dandeessa bakka jiru kana Oromoo miileenni 60 yoo jiraate qinxaat natib 0.00005 waa tokko na gochuun danda'u kana sammuu keetti amansiisi kana beekuu qabda tokko faarratti jechuudha okay angara kee dhumne situ gara koo dhufe waan gara koo dhufteef gaafa sana dhufte kan dubbisni ilaallanne keessa galillee si mataa kee ansi waamne kottu mana koo isin jen ciraa keellee sin beeku okay an ciraa keellee sin beeku ayye fitatte bakka amma naafatti fitanneerra waa'ee koon kaasne ana na ayye koy ani tumurre asirratti saamiin immoo anaaf saamiin barbaada atirree laganaa dhiyeessi wantoota jechaa walitti dhaga'een jira wantoota jette kan hundumaaf ragaanaa dhiyeessi bakka an fitanne barana albaa ganda tokko buustee ko namarra ta'u albaa dhageeti ana tortora jazbaadha saami okay ishi narrabse rakkoo qabu garuu saami ani sana waa'ee kelle waa baay'ee beeka dhugaa rabbii dhaggeeffadhu nama rabsuun dhiirummaa miti albaatiyaa dhageeti ana akka dhiiraatti mootii yoo taatee gadi jazbaa saami ay saami jazbaadha dhumaa galba qorqoraa albaatii akka waan gandi tokko ganda si buufate eenyu haala kee bakka hin buutate ofii mataa keetii bakka hin buutate joonjaa daraawu albaatiidha dhumaa narraban badin
Oromoon arraba Koi meeting goda Sami. Aye namni bira gaaffii irraa qabdan yoo jiraate yoon irraa gaaffii yoo qabaatan yaada siyaaf yoo qabaatte himadhuuti ani gara haasaa koo kan biraatti hin darba boleessa koo. Hayyee namoonni gaaffii qabdan jirtu. An gaaffii xiqqoo tokko siif qaba. Laalika. Amma masii ishin arrabsuu isin qabu jechaa jirta. Garuu immoo waanuma ifaa waan namni hundumtuu argee viidiyoo masiin guyyaa dhaloota isheetii kabajuudhaan hojjettee 25 jennaan istiich gootee 25 jette gadheen jette. Na gadheen jecha jedhu sana macam jechuun waan biraa jettee qoosu maal dandeessa ture maybe obbolummaadhaaf isaa ta'u I don't know waan isin gidduu jiru waan tokkoyyuu hin beeknumni garuu 25 jette gadheen kanatti jetteedha. Anna amma immoo hin jenne jette garuu viidiyoon itti hojjette maqaa namaan dhoofne hin jedhe malee. Kan masii miti wayii. Kana barbaade ta'u aga maqaa namaaf dhahee abaluun akkas hin jedhinitti ragaa tokko. Okay. Waan hojjetumaatti nan beekan. Okay, mimma waan itti beekuu qabdu jechuudha. Jalqaba irratti waan isin beekuu qabdan keessaa tokkoof tokkoon isinitti hunduma keessanii barnoota ta'u jechuudha. Pilaatfoormiin TikTokii kan inni qophaa'ee viidiyoo mataa keessanii akkasin hojjettanii inni gadhiistaniifidha. Boorsaa komentiin laatamuun duwiitiin akkati gootuuf swiich akkati gootuuf komentii irratti yoo barbaadde qeequu yoo barbaadde rabsuu yoo barbaadde eebbisuudhaaf akkati yaada kee ibsattuuf kun hundumtuu uumame. Hayyee viidiyoon tokko hojjetamee harka kee keessaa ba'ee taanaan kan barbaade si qeequu danda'a kan Gaafi si gaafadha jidduutti. Haga harrabsoon ta'in haga dhattee nama sana hin miidhinitti mirga guutuu qabda. Ani amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjedhee harka kiyya keessaa ba'eera taanaan abbaan barbaadda waan barbaaddannaan jechuun mirga qabdu. Maaliif an harkaas labba'ee waan na ta'ee fi bakka itti qabee deebisuu hin qabu. Yoon nan balleesse ta'e uummatichaan dhiifama gaafadhu viidiyoo kiyya irratti jechuudha. Haga kun hin ta'initti Oromoon mirga freedom of speech wal dhoowwachuun yakka guddaadha. Sinii galee viidiyoo sana irratti sin okay hin taphatta anillee nan taphadde. Mirga nama harrabsuu mirga dandeenyu bakka si buufate. Naasa interrupti na godhe ati saamit dubbati gidduun kan inatti sin ilaallatu waan si gashullee qabu. Ingashaan waan si gashuun qabu hin jedhin ingashaan si okay kan keedis bal'inaan hin dubbadha kan kee booduma bal'inaan dubbadha kan kee bal'inuma nan dubbadhaanis kan kee faayida bal'inaan akka barbaadde yoo dubbatte akka barbaadde dubbadhu fida kan kee dhugaara dheedisiisaan faayida kee wajjin fagaara kee wajjin godhami albaatii haadha isi koi ka wala age kita tu koi injiruunis hin jira ingaafattaani abdiin isin jira ingaafattaani arrabsoon anaaf pirootinii qoodha arrabsoon namni nan arrabsu taanaanii qaami koon gabbatu so arrabseen kan gadi cabse jettee yaadda yoo taanaan gowwomteetta baay'ee namni biraan gaaffii biraa qabdu Musiin eenyu ganda si buufate eenyu tusiin falmaa orati Sami akka naman baranneetti amma carraa kan kennuufi burte ase gaza injiilu. Ani yoo dhugaa masiitiin qeequus ta'e haasa'uufis ta'e akka obboleetti kan gafa akka haadha qabdu akka dubartii irraa dhalattetti yoo haasaa fi waraabe wanta kana viidiyoo kanas yoo kan jette ta'e dhiifama gaafadhu. Wintini sana immoo isa urdiiwuuti isa gooteetu sana isadha maqaa masiihin ooneyyuu yoo ta'eyyuu namni haasaa firaankii adda addaa hojjechuu danda'a TikTok irra. Kana hidhamaa miti bakka jiranitti biyyi civilization keessa jiramu taa'ee diitu waan inni godhee naarrabse kana translatein taa'een gaafatama xabaqaan naa bitama allaqa. Kanuma humna masaratiin laalta gaafa sana. Achi booda namarraa arraba kee gabaabsatta jechaadha seerri jiraatu addunyaa irratti jira bakka feete yoo jiraatte akka feete taatee asii Itoophiyaati mootummaa Itoophiyaatti irraa baqattee akka feete taatee na arrabsuu hin dandeessu nama dhuunfaa. Sittiin agarsiisa hundaafuu. Sigalee an akka keetii haadha gootoon gargaarii miti ofirra darbee ijoollee koo sadii guddisaa maatii koo jiraachisaa Oromoof kanan jiraachaa jiru sigalee.
Qabeenyo fi kooti fooqii ijaaradhu hin jenne konkolaataa baay'ee huddii ta'e haa'uuf hin jenne sigalee humna kootiin nan jiraadha. Uummata koo immoo waan hin danda'u nan gargaara jedheen taa'aa jira malee akka keetii biyya alaa biyyaati Kaanaadaa deemte kana har'a yoo na argan deemuu nan danda'a sigalee fedhii biyya alaas akkasitti akka kee kana gaggabee nama deemuu miti. Itti naayima baay'ee yoo danda'a dhufu. Garuu immoo jechaadha. Isin hundinuu nama 190 jira miti qabadhaa waan kana seeraan hin gaafachiisaan bakka inni jirutti. Seeraan hin gaafachiisaan. Yookiin immoo viidiyoo kana kaasu nama. I have to bring maaliif yeroo hundanaa rabsiin jechaan jira miti. Dhagaamu. Masii koo siin jenna dhugaa namni si jaallata si kabaja ammoo gurbaan yeroo hundumaa ganda namaa rabsiti amantaa namaan nama tuqti bakkuma isheen hin ga'e jallee hin jiru. Waan akka ta'e beektaa barachuu qaba mucaan kun sii galee. Biyya feetaa'ee tuqeetti nama zaqazaqee arrabsaan. Ani nama miidiyaati hojiin koo YouTube irra jira. Ati dubartiidha. Hojiin koo saatalaayit irra jira. Hojiin koo addunyaa guutuutu beekamiti afaan isaa jijjiiramus.